yeroo ko barattu aktriyaa ko ija guute laanuun qabu gatiin ta'ee fi nama qadhaga. Akkam nagaa keedhamti? Nagaa galata waaqayyo. Waraabaa jira rakkinaan qabu miti? Isi maqaan kee eenyudha? Maqaan koo Malkaamii Garramuu. Isa dura nuuni garii atis namaa jedhamna. Namoota rakkina garaagaraa keessa jiranii namoota biyya alaaf biyya keessa jiran duukaa ta'anii waan humna keenyaan gargaara. Akka carraa ta'e immoo waa'ee kee dhageenye mucaa kee dhabnii isheen kun haala irra jirtu akka tamitti nuti barbaanna. Akkuma jiru immoo duraan haadha koo abbaa koo waliin galu ture. Haati koo abbaan koo baay'inaan waliin galanii. Amma yeroo boosumti tasgabbaa'ee nutti taasise. Altiin fuudhanaan jedhe. Mishi bakkaan jedhe gaafa haati koo abbaan koo garmalee wal lolu kana keessaa bahuu fedhe isin fuudhanaan jedhe ishee gaafa itti galu deebisee immoo dhaqee biyya ormaatti nagatee bade. Eessatti? Baraa guutti jedhamutti dhaqee nagatee bade waan hin dhabeen qabu naan jedhe ishee deeman duukaara deeme gatiin maatiin koo baay'ee wal lolanii fi kana baqan dhaqee achi keessa bu'e kana mana duwwaatti nagatee bade isaan booda deebi'ee maatii kootti gale. Umurii waggaa amma waggaa 16 keessa jiru yericha waggaan koo 15 isa siitiin duukaa deeme dhaqee mana duwwaa keessatti nagatee bade amma gaafa dawwaluu fi na arrabsaa gatii mucittii baanaan jedhe. An lafanni jiru beeku. Maatiin koo haati koo abbaan koo haati koo walii kanii abbaan koo haadha manaa biraa fuudhee jira sababa kooraan kan ka'e. Isaan booda haati koo takka kosii xiraddii takka immoo gabaana gaddeeman bushetti. Gaafa dhabne immoo akkasitiin iyyuu hin bulu. Gaafa si dhiisee deeme callisee si dhiisee amma wajjin turtamanii keessa yeroo wajjin jiraachuu jalqabde. Baay'ee wajjin hin turre amma mana keessa jiraannetti ji'a lama akka baay'ee wajjin matee. Yeroo mana haadha kootti dhufee deeme. Inni rakkachaa ture garuu waanuma isaan argatan yoo arganne wajjinuma yaannaa yoo dhabne akkasitiin. Ati jaallattee miti jechuudha rakkinni maatii ijaaruu fi taariqaniitti daabboo faadhaan oolus qabna. Kan mana keessaattis qophaa ishee dhagattee ijoollees barsiiste ijoollee anaa wajjin ijoollee 3. Wanti baay'ee dagachuu hin dandeenye. Bu'uunish beekaadhis. Tasgabbaa'eetii haasa'e isheeti. Tasgabbaa'eetii haasa'e keessatti. Bu'uunish dhiis. Ani yeroo riyaan koo barattu akka riyaa koo ija guute laanuun qabu gatiin ta'ee fi nama qadhagaa firiyoon koo dabtarii baattee sana deemtu nana waan fa'a. Ammati mucaan kee yoo jajjabaatte mana barumsaa galtee baratta umuriin kee ammayyuu hin darbine ati abdii kutachuun qabdu. Mucaan kee guddatti ati immoo barumsa keetti deebita immoo wanta humna keenya si gargaara ture. Kutaa meeqatti dhaqanii barumsa? Kutaa 8tti dhiis namni tokko erga gaafa deemetti riyaa koo callu malee darba malee namni na duukaa ta'u sun jiru. Namni tokko firri keenyatti lafa nuun jiru hin beeku. Haadhuma koo dubbaan nu gargaara. Kutachuun qabdu namoonni viidiyoo kana ilaalan si gargaaru. Akka isaan si gargaaran guyyaa tokkollee nu saalfachiisan hin beekan waan ta'eef namoonni miidiyaa irratti viidiyoo keenya ilaalanii akka isaan si gargaaran abdii qabna. Namoonni garaagaraa namoonni maallaqa nutti argan jiru. Namootuma akkas rakkina keessa jiran akka gargaaruuf jechuudha. Miitii Wallaggaa kan jedhamtu qarshii 6,000 akkuma kana obboloonni tokko Likkituu fi Saaraa kan jedhaman qarshii 10,000 akkuma kana nuuni immoo qarshii 2,000 itti siif daballee kuni walumaa gala qarshii 18,000 jechuudha. Mucaa keefis ofii keefis wanta si rakkisu ittiin godhatta. Isaan eebbisu jireenya qofaaf. Gammadeetta. Gammadeera. Isinii harmee mucaa kanaadha. Harmee mucaa kanaadha eeyyee. Saala rakkisaa keessa turre abbaa wajjin wal gumna. Jireenyuma tokko hirreenuma mana keessaa ilaallee wal gumna. Ijoollee barsiifanna ijoollee nama godhanna innis hojiin qabu jaatee walitti utuma buunu. Mucaan kun isaan wal gumnu ilaaltee rakkoo keessa galte. Ani bakkee kana keessan barreessaa ola galgala duwwaan irribaaf gala malee takka qaansiraan hojjedhaa yoo nagada argadhe nagadan hojjedhaa. Waaqayyo gooftaan jireenya isaanii haa dhaabu gufuu tajaajila isaanii jireenya isaanii irraa buqqisu isaaniif haa dhaabbatu amma isaan dhala koof dhaabbatan samii isaa irraa dhaabbatu dhalli koo firatti battu dhabdee firoonni nan qabullee na jibban sababa ishee irraa gadi nariitu ennaan boorishee mabboo'ee na awwaala jaate kan ari'uu hin danda'udha boo'aasu. Naafiyyuu Waaqayyo jireenya keessa na dhaabu jedha.
namoonni obboleettii kan bukkee dhaabbachuu barbaadan kan gargaaruu barbaadanii karaa lakkoofsa bilbilaa kanaa nu quunnamuu dandeessu.